Ajaa'iba bar waan baay'ee nama dhibuudha bar ofii isheetii gaafatte na fuudhi jettee waliin galte har'ammootu assaaddadaa jirti yookiin mucaa kana ari'aa jirti jechuudha. Jalaa fiigaa jira. Yeroo duraanii dhiiratu dubartii jilbiiffatee kabajaadhaan ishee fuudha jechuudha. Dubartoonni bara kanaa garuu kabajaa ofirraa mulqanii ofii isaaniitii jilbiiffatanii dhiiran na fuudheedhanii jechuudha. Isarra darbee mootu waliin galan. Fedhe isaa malee dhiira ari'anii jechuudha. Na fuudhi jedhanii dhiira ari'anii jechuudha. Maal jettu bara akkanaa kana keessa jirraa bar. Ashama harka fuune jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa waan baay'ee nama ajaa'ibuudha kan walitti deemne jechuudha. Dubartittii kana akkuma jalqaba irratti argitanii jechuudha. Mucaa kanaan jalqaba isheetu isaan wal baree jechuudha. Isheetu isaan wal barteetu jaalatte. Jaalannaan lakkoofsa ishee mucaa kanaa barreessitee kennite naa bilbilii jetteen jechuudha. Lakkoofsa ishee barreessitee kennite. Silaa dhiiratu dubartii takka yoo jaalate wanta akkasiisan gochuu qaba malee dubartii miti hin turre jechuudha. Dubartiin akkas hin gootu ture jechuudha. Dubartiin maal beektu safuu beektu jechuudha. Dubartiin safuudhaan guddatte. Hanga fedhe bara yeroo nuti keessa jirru kun yeroo sanaxxane yookiin ammooti yeroo demokiraasii yookiin yeroo walqixxummaatii jenna malee yeroo nuti keessa jirru garuu yeroo badaa yeroo bakka waan tokko nama barsiisuu hin dandeenye jechuudha. Dubartoonni duraanii yoo dhiirri tokko ishee gaafate sakandii san keessatti ishii hin jedhaniif. Dhiira san deddeebisanii hanga inni gara mana maatii isheetitti karaa baasutti ishiin jettuuf dubartiin takka jechuudha. Akka salphaatti dubartii san fuudhee manaan hin gaatu. Dubartii san gaafa fuudheetillee manaan gahatee kabajaa guddaa isheedhaaf qaba ni kabaja jechuudha. Maaliif akka salphaatti isheen arganne waan ta'eef. Akkuma salphaatti isheedhaan wal baree ishii jettee fi isheen fuune waan ta'eef jechuudha. Dubartiin sunillee gaafa inni isheedhaan uyyuu lole namni gaafa jireenya jedhee waliin jiraatu nama mitiitii nama yaada lama qabu mitiitii lukti namaa lamaan walitti bu'achuudha. Gaafa san dubartiin sun diifraatiidhaan itti dubbatti. Maaliif situ na barbaadee fuudhee ittiin jechuudha. Kanarraa hoo isheetu barbaadee fuudhee maal jettee dubbattire? Waan jettee dubbattu hin qabdu waan ta'eef jechuudha. Dhiirrillee bar kabajaan laatuuf yeroodhaaf itti fakkaatee fedhii yerootiif jecha jechuudha. Waliin jiraachuu danda'a. Garuu yeroodhaan booda mootu itti jijjiiramuus danda'a. Kabajaa isheedhaaf illee hin qabu jechuudha. Jaalateetii miti kan keessa isaa fedhuu osoo hin taane ishee tanatu barbaadee itti dhufe waan ta'eef. Har'a bar nu waliin jiraatee nama san gaafannee nu waliin jiraatee ishiin hojjechuu danda'a. Maaliif fedhii yerootiif jecha nu waliin jiraachuu danda'a. Garuu onneen isaa yookiin inni dubartiin inni barbaadu iddoo biraa jirti yookiin jaalatee iddoo biraatii qaba jechuudha. Namni kamiyyuu wanta tokko lafatti yoo arge ni kaasa. Wanta lafa jiru tokko ni kaasa jechuudha. Maaliif lafatti arge waan ta'eef iyyuu gatii ittiin baasne waan ta'eef iyyuu akkuma salphaatti lafatti arge wanta sanni fuudha itti fayyadama jechuudha. Yeroodhaaf itti fayyadama. Yeroo wayii garuu fuudhee gata jechuudha. Maaliif jennaan lafaa fuudhe ka akkuma salphaatti lafaa argate waan ta'eef jechuudha. Inni barbaadee osoo hin taane meeshaan sun kufee lafatti argate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuti dubartoonni illee meeshaa ta'uu hin qabnu. Ofumaa keenya dhiira jala kaannee ofumaa keenya amala hin taane argisiisnee dubartoonni akkas akka jedhamnullee of gochuu hin qabnu jechuudha. Sira jaalannuuf dhiira tokko gaafachuun safuudha bar. Akkamitti dubartiin dhiira gaafatti? Hanga ammaatitti dhiiratu dubartii takka kabajaadhaan ishee gaafata jechuudha. Kabajaadhaan gara maatii isheetitti jaarsa ergee manguddoo ergee kabajaadhaan ishee fuudhee ishee waliin jiraata jechuudha. Kanarraa garuu haalli jijjiiramee dubartii ta'ee jira jechuudha. Maal ta'e amma erga alarratti gaafattee waliin galu boru jaarsa ergetti jechuudha. Dubartiin akkanaatuun bar jaarsa ergetti gara maatii mucaatitti jechuudha. Rabbi nu haa oolchu malee waan akkanaa kana. Rabbi nu haa oolchu. Nama gaddisiisa waan ta'eef iyyuu erguun ishee hin oolu jechuudha. Har'a duukaa galte dubartiin kun. Warra
mucaa waliin jiraachaa jirti. Garuu mucaan kun akka jecha inni dubbatee irratti keessa isaatitti akka ishee hin barbaannedha. Ani kanan taradda'ee jechuudha. Tokkoffaa iftoomina isheedhaaf hin qabu yookiin gilxanyinnatiin hin jiru isa gidduu jechuudha. Silkii isaa itti kennuu dadhabe hin barbaanne. Maaliif kan biroo waliin tajaajila waan ta'eef. Tanaan durallee jettee dubartiin biroo bilbilteetu hiriyaa mucaa kana akka taate akka itti himteedha. Mucayyoon kun dubartiin kun silkii kaastee jechuudha. Gaafa san maaliif bilbila koo kaastee nama dubbiste jedhee naallollee wallollee jettee jechuudha. Wallolan sila isheen bilbila isaa kaastee nama kana dubbistee jechuudha. Namni dhugaa nama jaalatu akkamitti bilbila nama tokko kaasee nama tokko dubbisee nama sanii wallola. Iccitii dhokataa waan jiruuf aari malee waan biraatii miti jechuudha. Har'a ishee barbaadee waliin jiraachaa jira. Maatiin ishee hin beeku. Akka meeshaatti har'atti fayyadamaa jira. Bara isheetti fayyadamaa jira. Gaa'ilatti galuudhaaf gana waggaa 2 xiqqaadha. Ishee waggaa 2 booda jireenya gaa'ila waliin dhaabbannee waliin jiraanna jettee yommuu gaafatu waggaa 2 hangami xiqqaata jedhaanii jechuudha. Yeroo dhiyoottuu bultii dhaabbatee ishee waliin jiraachuu hin barbaadu. Waggaa 2 jechuun xiqqaa miti jechuudha. Kanaafi ofii keenya yoo nuti ofii keenya kabajaa hin godhin, yoo nuti ofii keenyaaf adaba hin godhin namni nu kabajuu hin danda'u. Yoo nuti ofii keenyaaf kabajaa hin laatin namni biroo akkamitti nu kabajuu danda'a? Waan tokko bar kallattii tokkoon qofa ilaaluu hin qabnu. Amma dubartoonni tokko yeroo baay'ee biyya kana hin hojjetanii qarshii isaanii akkuma jiruun dhiira irratti erganii jechuudha. Yeroo wayii garuu dhiira sanii wal lolanii gargar ba'ani. Gaafa qarshii san dhiira san irratti ergitu waan isaan wal lolutti fakkaatu. Waan isaan wal dhabdu isheetti fakkaatu jechuudha. Maaliif akkuma jaalalli jiru jibbi jira. Nama isa waliin jireenya akkuma jirutti nuti wanta dhuunfaa keenya maqaa keenya waan tokko godhannee boru nama saniin yoo wal lolle bakka itti boqonnu nuuf ta'uu qaba. Waanuma qabnu hundumaayyuu dhiira irratti zoorsinee quxuxurii dhiiraa jara oollee ni jiraanna yoo ta'e dhiirri sunillee akka nu tuffatu nu taasisa jechuudha. Akka kabajaa nuuf hin laanne nu taasisa jechuudha. Isa mitiitii namoonni zuuraa isaayyuu jiran akka kabajaa nuuf hin laanne nu taasisa jechuudha. Of ta'uun barbaachisaadha. Kan of kabajatu namnillee akka isa kabaju taasisa waan ta'eefiyyuu. Har'a ofumaa isheetii jala kuftee kaatee namni kun yoo isheellee gate ana garaana nyaattu jechuudha. Kallattii tokkoon qofa waan tokko ilaaluun qabnu bar har'a jaalalli jira boru jibbi jiraachuu danda'a. Namni yaada lama qabu. Namni ilaalcha garagaraa qaba. Nama miti lukti nama lama walitti bu'u jechuudha. Nama ta'ee kan waliin jiraatee wal hin lolu ani kan jedhu hin jiru jechuudha. Namni wal lola meeshaan walitti bu'a nama mitiitii jechuudha. Namni yaada walii galuu dhabuutu jira. Gaafa waliin jiraatedha namni tokko amala nama sanii, ilaalcha nama sanii, eenyummaa isaa dhugaa kan baramuu danda'u malee gaafa alaalarra jiranii miti. Alaalarra teessee namni kun gaariidha jireenya naaf ta'a jettee amanuun sirrii miti. Gaafa waliin jiraatte eenyummaa nama sanii kan baruu dandeessu. Maaliif har'a daqiiqaa muraasa wal arguu dandeessa sana booda gargar baata jechuudha. Gaafa waliin isa waliin jireenya eegalte garuu eenyummaa isaa dhugaa kan bartu inni eenyu akka ta'e amala akkamii akka qabu ilaalcha akkamii akka qabu kan bartu gaafa saniidha jechuudha. Kanaafi kallattii tokko waan tokko ilaaluu qoon taane zoor jennee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Fedhii yerootiif jecha wantuma nutti fakkaateef jecha sila nama san jaalannuudhaaf jecha yoon gaafadhe hoo nama kana har'a ishii jedhee fudhatee jira. Boru garuu inni jireenya ishee waliin hin fedhu ishee fedhe waan ta'eef iyyuu. Waan baay'ee ulfaatudha dubartoonni tokko hunda osoo hin taane jechuudha. Akkamitti dubartiin dhiira gaafatti na fuudheetteeni. Har'a ofii isheetii ari'aa jirtu mucaa kana jechuudha. Hin ariiti bar hin ariite jechuudha. Inni immoo kan jalaa fiiguu nama dhibu hin fiigan illee. Maaltu isa fiigsisen jedhee baranii dhiira miti yaani dhiirri bara kanaatti illee immoo onneen qaban bar. Eessa godhanii yaani dhiironni duraanii onnee qabu. Dhiirri zabana kana garuu dubartii jalaa fiigee jechuudha. Dubartii si gaafattee si duukaa galte akkamitti jalaa fiigdaati? Ilma dhiiraa miti. Akkamitti ilmi dhiiraa dubartii takka jalaa fiiga? Lana garuu
Fiiguun kee gaariidha. Gama tokkoon yoo si ilaalu jechuudha. Maaliif jennaan? Osoo aarii keessa galtee dubartii kana rukuttee miite yeroo ammaa kana jireenya akkanatti waddade kanaan ishee yaalchisuudhaaf iyyuu qarshii guddaa baasta. Sirrii goote dheessuun kee amma naaf gale jechuudha. Dheessuun isaa jalaa fiiguun isaa amma naaf gale jechuudha. Maaliif jireenya waddadee jirti? Yaaluudhaaf illee rakkoodha. Kan jaalatee alaan qabu saniin illee wal arguudhaaf iyyuu hin ulfaata. Icciitiin gadi baate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu icciitii san uffachuudhaaf jecha ishee gaafatte tana jalaa fiiguun barbaachisaadha jechuudha.